amma uffata irratti xiyyeeffannu amma suufi irratti xiyyeeffannu amma rifeensa irratti xiyyeeffannu laphee irratti utuu xiyyeeffanne yoona sin jiru la baay'een kee kaatee dhaabattu yeroon kana lallaba uffata irratti xiyyeeffattan lapheen gana waldaatti deeqa 34 fi sarjerii gala waldaatti sarjerii gootu gana sarjeriin gochaa jedhanam lapheen baay'ee sarjerii irra hiram opereeshin taakee gadi beeti kana qosaatti hin ka'u qulqulluudhaa uffanni koo jennee amma naannofnu akkamna lapheen kootu enne maal ta'a dhugaa walitti himnee wal gashina kaa akkasumatti walitti himnaam akkasumaan firoota koo laamee amma mastaatirra jettan sana la gaariidha min cubbuu dachaan jiru hammuma saname yoo xinnate deeqaa 20 deeqaa 30 mastaatii fudda dhaabattanii namoonni keessumaa ijoolleen shamarranii immoo erga waldaa ga'uu fedhanii manatti faa deebi'ee deeqa ilaala inni irraan fadhe sala jedhanii deebi'u deeqaa 30 erga waldaa bira keessan obboleetti akkasiin qabaman dhugaa waaqayyo baarrii waldaatti erga ol galteeti bilbila fuutee akkas goote Yesuus Kiristoos itti manatti deebiti ganaanatti rifeensa xiqqoos akkas jala baasuu barbaaddeetu gadi butate manatti sirreeffattee dhufte otuu isa waaqoo barbaadu manatti sirreessitee dhufte asitti walitti nukkubsinu fudhaa ishee kanas